Saalee Shilbii Muzazzaree hin jedha. Akkasitti shiirii kutee gaditti dhiise boo. Baraan dhimman godhuu jedhe laal. Waggaan rabbii kiyyatti amanee ajjeefamu abaata waata akka illee yoo na ciccirtan illee dhimman godhu jedhe. Cinaacha fedhe haa ta'u yoo na ciccirtan illee deebiin kiyya rabbii kiyyaaf yoo ta'e dhimma hin godhu jedhe baribboo. Darsii illee kenneen ture inshaallahu ta'ala. Sheeka roobee ta'e hin beeku. Sheeyinii wayii seenii harka baasee jenna isuma jecha ol bahee yoo ajjala jiraatanii inshaallah ol bahan jechuudhumaafanii. Akkasii hawaasa keenya baarakallahu fiikum wajazaakumullahu khayra ustaaz Ahmad keenya nuuf galatooma. Akkasuma ustaazoleen duraan darsiileedhaa fi daawaa garaagaraa kennaa turtan nuuf galatooma ulfaadhaa isiniin jenna. Ammallee warri jala jirtan gara gubbaatti olluuf bahaa isiniin jenna. Baarakallahu fiikum seenaan nama gaarii akkasitti dubbatama. Isinillee hanga dandeettii keenyaatti seenaa gaarii galmeessuun jecha gaarii dubbachuun dalagaa gaarii dubbachuun nurraa eegamaa jechuudha hawaasa keenya kabajama waqaaliin. Ustaaz Abdallah illee jala jiran shabakaa qabena fakkaataa darsiinii amma kan seenu sila Abu Hurairaa seena amma Abu Daawud hin seenne inshaallah waan isaan rakkatan hin beekne imala deemannaaf fakkaata. Nagaan rabbiin keenya gaa darsii biraatii walitti nu deebisu malee hanga namaan hin seenee ture. Akkasii hawaasa keenya ustaazoleen gara jalaa jirtan gara gubbaatti olluuf baatanii daqiiqaa 23 qofatti galfannee jirra. Hangasittuu kan waliin turru taanaa isiniin jenna. Bismillahirrahmanirrahim du'aayin isinii kadhaa warri gubbaa kana jirtan meeme bira jirtu warri gubbaa kana jirtan yoo isin diddan bakka gadi isin ta'a bakka gadi isin ta'a hin haaraachi ol jaas Abu Baydaan biran jiranii hawween biran jirtu Zainabaan biran jirtu aywa nama sadii qofatu biran jiru jara moga nama hunda kana kan boosu jara sanaa jedhe Allahu akbar ofiin gadi boon ilaana gabbuusiseetudha. Huzefaa kiyya baga dhufte. Du'aayin isinii kadha obboleewwan keenya. Maasha Allah tabaarakallah rabbi isinirraa haa jaallatu. Isinillee haa jaallatu. Yaada keessanii muraada keessan rabbi isinii haa guutu. Ulfaadhaanaaf galatooma wayyooma. Mana kana guuttanii akkasitti shabbaa gochuu keessanii. Hawwi. Leesh fi rafuu gadi bibboo. Jala rafi maal goota gubbaadha. Haayye. Abbaan lakkoofsa sadii irraa sun maakii keessan sa'ad maakii kee qabadhu sa'ado. Haayye ijoollee keenya gaa bismillahirrahmanirrahiim. Bismillahirrahmanirrahiim. Hawaasa keenya yaadaa fi muraada keessan rabbi isinii haa guutu. Amiin jedhe lakkee amiin jedhe. Kotta hawaasa keenya tokko tokkoon keessan yaadaa fi muraada keessan rabbi isinii haa guutu. Yaa nama harka keetiin leenkii kana gaddottee seente harka kee jahannam irratti rabbiin haraama taasisu. Yaa nama sirraa darsii dabruuf gartee gorsa dabruuf du'aayii gartee sirraa godhamu dhaggeeffatte gurra kee jahannam irratti rabbiin haraama taasisu. Kottu bismillaahi sammuun kan kee quraana na guutamtu hadiisa na guutamtu. Qomni kee imaanaan si haa guutamtu bismillahirrahmanirrahim. Gootaraan kee minaanii na guutamtu sandoonni kee mallaqa na guutamtu bismillahirrahmanirrahim. Amiin jedhartuma amiin jedhanittu. Kottaa ijoollee keenya yaada muraada keessan rabbi isinii haa guutu. Guyyaan har'aa guyyaa keessa milkooftanuu guyyaa keessa shirrirra na jaabatan rabbiin keessan isin haa taasisu. Kan baatee biyyaan baajirtu rabbiin kee nagaan si haa galchu urjoowwan kiyyaa. Kan baatee biyya laa jirtu bismillahirrahmanirrahiim argatan rabbiin kee si haa galchu. Waan baateef argachu ilmii gaarii dabalattee galu aqiidaa kee sirreeffattee galu hiree qooda keeta rabbi haa taasisu. Kotta ijoollee keenya rakkinaan baatanii rabbiin rakkinaan isin hin galchin bismillaahi. Wallaalumaan baatanii wallaalumaan rabbiin isin hin galchini. Kotta ijoollee keenya gammachuun gartee galuu rabbiin hiree qooda keessan rabbiin isin haa taasisu. Yaa rabbii kiyya. Kottu gaa ijoollee keenya kushiin arabaa keessa rabbi si haa baasu. Saatitti namaa saatii mana namaa dhaabbatanuu miti galtee gartee jiru kee fooyyeffachuu hiree qooda keessan rabbi haa taasisu.
tokko tokkoon keetiin ka waajiba qabdu nagaanitti galu hiree qooda keessan yaa rabbi haa taasisu. Kaayimoon qabne hiree gaarii argattee galu hiree qooda keetti rabbi haa taasisu. Yaadaa fi muraada keessan rabbinis ni haa guutu. Yaadaa fi muraada keessan rabbinis ni haa guutu. Bismillaahi rahmaani rahiim. Yaa nama jiruun keessi dhabee jiru gartee bilaalota irraa sumayyoota irraa jiruun keessi asirroota bismillaahi rahmaani rahiim. Yaa nama jiruu keessatti gartee gufaanni jiru. Yidduu keetii yidduu jaarsa keetiitiif yidduu jaartii keetii wallabbiin jiru rabbiin wasin haa taasisu bismillaahi rahmaani rahiim. Ka yidduu keetiif yidduu ilmoo keetii wallabbiin jiru yidduu keetiif yidduu allaa keetii wallabbiin jiru rabbiin walis haa taasisu. Yaa rabbi kiyya. Yaa rabbi kiyya gartanii hawaasa keenya tokko tokkoon siite yaa rabbi naa milkeessi. Kotugaa ijoollee keenya guyyaan irraa guyyaa gartee waan kadhannee argannu rabbi nu haa taasisu. Yaa rabbi keenya yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi nu milkeessi. Yaa rabbi keenya anuma gartee kanarraa kaasi hanga gartee xumura godaatti haajaasi tokko tokko yaa rabbi naa baasi. Gubbaa kana kaasi hanga xumura godaatti yaa rabbi haajaasi tokko tokko yaa rabbi naa baasi. Haajaasi ni beekta akka foorfaayilisi garagara haajaansiillee garagara yaa rabbi haajaa jara tokko tokko yaa rabbi naa baasi. Dhugaa hawaasa keenya kara keessa jirtu furmaanni guyyaarraa si'atamu. Kusataa jirtu gartee fayyummaan rabbiin si haa galchu. Ka wallaalummaan nufte faamii bareeddudha rabbiin si haa galchu. Karakkinaan nufte durooma gartee rabbiin si haa galchu. Bismillaahi rahmaani rahiim balaa bu'ee jiru rabbiin najaas na baasu. Balaa bu'uu jirullee rabbiin najaas na baasu. Balaa deemanitti dhaqan jala najaa rabbis na baasu. Balaa deemee namatti dhufu jala rabbiin najaas na baasu. Allahu akbar. Wayyaan asawara dhagee tokko maal gootu beektu. Yaa rabbii keenya gartee fi duniyaa wal akhiraa yaa rabbi numara ilaa ziyaana tuttulaa gizee tokko. Allahu giziyaan sadii jedhe tokko nasawaradha. Tokko lama sadii. Rabbii koo mata ifuu sawareera. Bismillaahi rahmaani rahiim kottaa urjoowwan kiyya rabbiin isna milkeessu bismillaahi rahmaani rahiim. Akkasii gaagee akkamii galaba. Dhagaa makkoo firinsu. Bismillaahi rahmaani rahiim kottu ijoollee keenya jiruun keenya gammachuu rabbiin haa taasisu. Jiruu keenya bismillaahi rahmaani rahiim gammachuu rabbiin haa taasisu. Istoori jalan kaadhaanii baraati isiniin jaalladhaan beektu akka ajaa'ibaa wayitti. Bismillaahi rahmaani rahiim tokko tokkoon keessan rabbiin isna milkeessu. Kanneen ustaazotallee rabbi isna milkeessu bismillaahi rahmaani rahiim. Kanneen barattootallee rabbiin isna milkeessu. Kanneen bilaalotaatiif sumayyootallee rabbiin keessan isna milkeessu. Yaa rabbi kiyya gaa. Bilaalota jiruun horannee fi sumayyoota jiruun horanne yaa rabbi kiyya bakka itti naa godhe yaa rabbi yaa Allah. Yaa rabbi kiyya bilaalota kiyya gartee gaa'ila horachuu barbaaddu gaa'ila gaarii yaa rabbi kiyyatti naa godhe. Amiin jedhe taraa wallahi dubbiin bakka kana itti bar. Qabeenyaan dhabne namni dhiiraba namaa qabeenyaan qabani keessattuu sumayyoonni qabeenyaan kutte wallahi kuttee jirti bar. Gaa'ila horachuu jettee akka wallaaltee kottu rabba akkasii wallaalchisini. Wallahi gurbaa gartee rabbi keetta mante intala barakaa rabbiin sitta qaba. Intala sodaa rabbii qabdu ka akhlaaqa gaarii qabdu qaanitaatiin xaafidaatiin lilghaybii ka rabbiin jedhee quraanaan faarsee sana rabbiin keessan sinitti qabu ijoollee keenya. Kagartee si malee gara bilaalaallee kaati tokko waamnaan sagalchee waatoo kaasii bira teessee siyaattu rabbiin keessan sinitti qabu ijoollee keenya. Akkasumas mayyoota keenya sinillee bilaalota gaarii rabbiin sinitti qabu. Bilaalota qabeenya keetii jedhee sitti hin deemne. Wallahi ka fuula kee ilaalee sitti hin deemne. Qabeenyaan fuulli gartee daangaa qabdi waan ta'eedhaaf. Kadiin keerraa si gaafatu rabbiin sitti qabu. Ka bakkatti wallaalte si barsiifatu. Bakkatti dagatte si yaadachiifatu. Ka waggaa ati aartellee gartee si barsiifatu. Ka gartee jaalala kee akka ajaa'ibaatti siif subboo bismillaahi irra mare.
warra jaalala ofii qaban gartee walii ibsuun mataatii ba'a. Riyaada keessatti hin qaraaneesin aboo gartee habiibtii kiyya kasiin jedhu rabbiin sitti qabu bismillaahi irrahmaani irrahiim. Habiibii kiyya kasiin jettu rabbiin sitti qabu bismillaahi irrahmaani irrahiim. Uhibbuki uhibbuka gartee kasiin jettu rabbiin sitti qabu bismillaahi irrahmaani irrahiim. Tokko tokko keessanii jiru gaarii rabbiin sinitti haa urween. Kottaa ganamni keessan galgali keessan gammachuu isinii haa ta'u. Gaa'ela gartee dhaabbatanii kaanii diigaman uumite gaa'elatti gammadan rabbiin keessanis na ijaaru. Yoo rabbiin keenya hoboosa keenya kana yoo rabbiin nu milkeessi. Akkas inshaallah Huzeefaan takka shaashan baasin godhee sana booda quraanaan xumura daqiiquma 14 wayii tafti. Hangasuu namoota garii dubbachiisii Ustaaz Ahmad illee darsii jira sanii karaatti dhaabanii isaanillee wal xaxxabachiisaa markana qabbaneessina. Takka illee gizee tokko la harkaan hin taa'inaa. Namni wani inni waa dubbatu laashina yeroo rukkutanii wallaahi wanni man gartee ofii nama keessaa yaa. Oo namni callisee taa'e immoo namni waa takka waan nama hin dhageenye fakkaata. Waan namni kun nama nyaatu fa'aa fakkaata. Akkas inshaallah mummukaayinaati jajjabaadha. Akkana kunoo laa biyya kana sabaradhaa bareedamu. Akkana gala kunoo waa Huzeefaa maakii banadhuuti Ustaaz Ahmadoon keenya illee darsii jira sanii karaatti kutanii daqiiqaa 13 kana qoqqoodadha inshaallah. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. شبكة قبليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ربي سن الرجال أستاذ عبد القادر قالتهما جزاكم الله خيرا أستاذنا. ربي سن الرجال يا دا مرادك يسر ربي سن يقوتو أمري ربي سن علي رسوس إن جنة إن شاء الله قالتهما أستاذ أحمد اللي سن اللي قالتهما جزاكم الله خيرا ربي سن الرجال umriin dheeradha wallahi nasiyaa bareedaa du'aa akka ajaa'ibaatti nu wadaartanii rabbi isinillee umrii isin haa dheeressu yaada muraada keessa rabbi isin haa guutu akkuma isinitti dhimmitanii akkanitti du'aa ishaa nu gootanu rabbiin haajaa keessan isin haa baasu wallahi nu dura rabbi isin haa milkeessu maa keenyarraa fuudhamu akkasiin rabbiin waan isin nu kadhattan hunda rabbi isin haa badhaasu wallahi rabbi waan khayrii ta'e hunda ربي سنا وفقه خيري هند خيرين وأويتني جمجون وأويتني أمتكنا خيري أويتني كسيت دعاء شاء ودارتني ربنا كمثل خيرين وأويتني والله خيري دا ولت سنا باس وجمجودا جرو بريد أستاذ تكيني هند ربي سن الرجاء لتبابا نانجفه ربي ولي نمرين عليه السبكر والله نتبرت تلقى ربي برتي بكك وربي إنها taasisuu sinjira inshallah akkasi saad maayikiin keessa manaadha nama dubbachuu fedhu ta'e kudhan taftee namni dubbachuu fedhu yoo jiraate faddalu inni ibsa